miseensi haaraa maatii baatan rifeensa mataa isaa gabaabsee qalama gurraacha dibatus areeda isaa ofirraa haadee cululuqus uffata ijoollee nama guddaaf ta'u hodhisiisee uffatus maatii kanaaf daa'ima jalqabaa ta'uun isaa nama. Maqaa isaa Maatusaalaa jechuu dhiisanii Beenjaamin baatan jedhanii waaman. Hojjaan isaa meetira 1 fi saantimeetira 72 ta'a. Akka ijoolleetti uffatus nyaara isaa addatee qalama adii dibatus dadhabinni ija isaa dulluma isaa mul'isa. Guddistuun ijoollee isaa kunuunsuuf qacaramte tokko si'a tokko qofa gara isaa millattee aarii fi naasuudhaan ofirra garagaltee deebitee badde. Obbo Baatan garuu yaada isaan jijjiirre. Beenjaamin daa'ima akka daa'imatti jiraachuu qaba. Beenjaamin aannan danfaa hin barbaadu taanaan agabuu haa bulu jedhee ture. Haa ta'u malee kadhaa meeqa booda daabboo, dhadhaa fi marqaa akka nyaatu eeyyameef. Gaaf tokko meeshaa utaalchuu fidee Beenjaaminitti kenne. Ittiin taphachuu akka qabus itti hime. Jaarsichis waan godhu wallaalee of jibbaa harkaa fudhate. Darbee darbee raasee ittiin taphata. Taphni kun akkasitti hin tolle garuu fuula isaarraa mul'ata. Yeroo qophaa isaa ta'u taphoota isa bashannansiisan taphata. Fakkeenyaaf Obbo Baatan gaaf tokko torban tokko keessatti tamboo garmalee akka xuuxee of taajjabe dinqifatee ture. Dhugaan isaa kan ifa ba'e yeroo inni kutaa ilma isaa seenu ture. Fooliin tamboo alaa nama waama. Fuula Beenjaamin irra yakkatu dubbifama. Cabduu tamboo xuuxame dhoksuuf yaalaa ture. Obbo Baatan ilma isaa reebuuf murteessuus hin dandeenye. Tamboo xuuxuun guddina isaa akka quucarsu akeekkachiisee dhiise. Barsiifata isaa garuu hin dhiisne. Ashaangulliitii loltootaa, bineensota jirbii irraa hojjetamanii fi meeshaalee garaagaraa fidee dhufus Beenjaamin garuu ittiin taphachuun feene. Suuta jedhee gad ba'e. Insaayikolopeediyaa Biriitaanikaa fudhatee guyyaa guutuu dubbisaa oola. Meeshaalee taphatti qubaa hin buusu. Obbo Baatan homaa gochuu hin dandeenye. Waa'een maatii Obbo Baatan hawaasa Baaltimoor mara kan mari'achiise ture. Haa ta'u malee sababa taatee haaraa kanaan miidhaan jireenya hawaasummaa isaanii irra ga'uuf jedhu hin beekamu. Sababiin isaa yaadni jiraattota magaalichaa hundi waraana kaaba Ameerikaa fi kibba Ameerikaa gidduutti deemaa jiruun waan qabameef. Namoonni maatii Obbo Baatan mufachiisuu hin barbaanne maal jedhanii ilma isaanii akka jajan yaaddaa turanii fi fala gaarii dhaatanii ilmi keessan akaakaa isaa fakkaata jedhu. Jaarsonni waggaa 70 olii hundi haala wal fakkaatuun waan dulloomaniif soban ta'u. Obbo Baatanii fi haati warraa isaanii itti hin gammanne. Akaakaan Beenjaamin immoo caalatti mufateera. Beenjaamin erga hospitaalaa ba'ee akka jireenyi isaa muddatetti jiraachuutti fufe. Ijoollee xixiqqoo hedduu isa faana taphachuuf mana isaanii dhufe. Taphni isaan gammachiisu isa garuu ni nuffisiisa. Gaaf tokko garuu furguggeedhaan dhagaa darbatee fooddaa mana nyaataa itti bilcheessan cabse. Abbaan isaa guddaa gammade. Guyyaa sana booda Beenjaamin yeroo yerootti waa cabsuu filate. Haa ta'u malee maatii isaa gammachiisuuf qofa ture. Akaakaan isaa gara duraa isa jibbus booda keessa riyaataa dhufan. Umuriin isaanii waggoota hedduu gargar fagaatus akka jaarsolii gita walii yeroo dheeraa waliin ta'anii odeessaa dabarsu. Beenjaamin abbaa fi haadha isaa caala akaakaa isaa wajjin yeroo dabarsuu filata. Warri isaa akka uumama addaatti isa ilaalu. Akka daa'imatti itti dheekkamuuf ka'anis dagatanii obbo jedhanii yaamu. Namni biraan akka isaa maaliif guddatee akka hin dhalanne gaaffiitti ta'e. Barruulee fayyaa garagalchuunis taateen akka isaa kan biraan uumame akka hin beekne hubatan. Gorsa abbaa isaa fudhatee ijoollee wajjin taphachuu eegale. Taphoota salphootti hirmaate. Kubbaan miilaa garmalee isa dadhabse. Lafeen isaa cabnaan deebi'ee akka hin fayyines ni yaadda'e. Umuriin isaa waggaa 5 yeroo guutu mana barnootaa oolmaa daa'immanii seenee ogummaa waraqaa magariisa irratti waraqaa burtukaana maxxansuu, kaartaa halluu adda addaa fi kaardii irraa faaya mormaa hojjechuu barate. Guyyoota hedduu utuu wantoota akkanaa hojjetuu muka. Amalli isaa kun barsiistuu isaa mufachiiseera, sodaachiseeras. Maatii isaatti gungumtee mana barumsichaa isaa ari'achuun ishee gammachiise. Maatiin Roojar Baatan umuriin ilma isaanii barumsaaf akka hin geenye hiriyoota isaaniitti himan.
waan jaalattanii na hordoftaniif galatoomaa horaa bulaa kutaa shanaffaan itti fufa.